Arri sadaas tokko barkum lamaaf 22 yooyya nagaan kennu Oromummaa laf jirtan cufat sanaadha qabu jecha oduu heenguyyo saafaf qabanne sanii dhiyaannisanitti ma aningalma Oromooti. Aleella waraani bilisummaa Oromoo aana mana sibuuf lata sibuurraa fudhatee waraan biltsiginnaa buqqiseen uummati magaal mandiitiif warjirru daandii gubbaa ba'uun gammachuu isaanii ibsachaa turan jaal daandii elemoo waan qindeeffatu qaba. Aqaaliiwwan ilmaan Oromoo woboon gabrummaa saba isaarraa buqqisuuf guyyaa tokkoof boqonnaa kan hin fudhanne onkoloolessa 31 barkuma 2022 lixa Wallaggaa onoota 3 qilxuqaarraa mana sibuu fi lataa sibuu keessatti tarkaanfii boonsaa humna diinaa irratti fudhateen uummanni aanota kanneenii waraana isaa woboo waliin falmachaa ture. Haaluma kanaan tarkaanfii ganama kaleessaa qabuun hanga waareetti tiksitoota sirna Minilik irratti fudhatameen wiirtuun dugda biltsiginnaa cituun magaalaa Mandii guutuutti dhuunfatameen booda uummanni Oromoo magaalattii salphachuu waraana Abiy Ahmeditti gammaduun daandii gubbaatti ba'anii dhiichisaa fi harcaatota waraana biltsiginnaa wobootti qabanii kennaa turan. Akkuma kana ona lataa sibuu magaalaa warra jirruu kan qilxuqaarraa fi najjoo gidduutti argamtu keessattis tarkaanfii ilaalessaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhachuun diina uummata Oromoo dhiiga dhugaa fi foon isaa nyaatee lafee bineensaaf darbaa ture magaalattii keessaa du'aa fi madoona dabee buqqiseen booda hawaasni ba'uun gammachuu isaa dhiichisaa fi deeggarsa barbaachisaa oboof gochuun dheebuu bilisummaaf qabu akkasumas jibbiinsa sirnichaaf qabu agarsiisaa turaniiru. Akka jiraattonni tokko tokko arraata biyyoolessa Oromiyaatti imanitti injifannoo argametti gammaduun waraanni bilisummaa Oromoos daran jabaatee lafa qabachuu fi uummanni Oromoos wareegama bu'aa buusuu danda'u kafalee injifannoo oboo waliin milkeessuu qaba jechuun waan argametti ijoollee isaanii galateeffataniiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoos ilmaan Oromoo Oromummaa qofaan yakkamanii waraana biltsiginnaan dararamaa turan hidhamtoota siyaasaa Oromoo 150 ta'an gadhiisiseera. Hanga gabaasni kun qindaa'etti murni biltsiginnaa magaalaa Mandii ganda duwwaa 2 naannoo Olonkomee xiyyaara waraanaan aleelanis uummanni ona mana sibuu fi lataa sibuu gammachuu isaanii ibsachuuf daandii gubbaarraa olii fi gadi deemaa sirbaa dhaadannoolee farra qabsoo Oromoo biltsiginnaan maxxanan buqqisaa suuraa Abiy Ahmedii fi Shimallis Abdiisaa gubaa akka turan jiraattonni aanota lammeenii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraata magaalaa Mandii kan ta'e gammachuun uummata Oromoo baay'ee daran kan dabalee fi kan nama gammachiisu akka addaatti aleellaan seenamee akka addaatti ta'umsaa akka addaatti diina mucaa namaa diina ola deemaa ajjeesu ta'umsaa akka addaatti ture akka inni itti kunuunfatu wantoota jiraniin deeggarsa waan garaagaraa tumsaan wanta hedduudhaan tajaajilaan bira dhaabbatee akkasitti humna akka buggee kanatti fayyadamuun bilisummaan bira hin gaadhame yaadatu. Ani jiraataa godina Wallagga Lixaa aanaa lataa sibuu magaalaa warra jirru keessatti argama. Hawaasni Oromoo irraa gammachuu guddaa olaanaa qabu bahee waraana isaatti maddee gammachuu guddaadhaan waraana isaa wajjin dhiichisaa ooleera. Egaa akkuma isin beektanii hawaasni Oromoo kun akka guyyaa irratti injifannoo guddaa galmeessee waraanni keenya kun gammachuudhaan daandiirra bahee kun sirbuudhaan wallise garaagaraallee wallisuudhaan gammachuu guddaadhaan waraana isaa simatee guyyaa irraa kabajaaf gammachuudhaan wajjin oolaa jira. Akkuma kanallee mooraa diinaa seenee kaambii isheellee golee isheen keessa jirtu barbadeessee dugda ishee irraa eegee kunoo qeerroo Oromoo duukaa deemanillee kan hidhachiisaa ooledha guyyaa irraa injifannoo guddaadha. Lixi Shaggar aana jalduutti hidhattooti murni biltsiginnaa maanguddoo tokkijjeessan Jaalimoona Fayyisaa dabalatti qaba. Oromiyaa keessatti ilmi namaa hanga bineensayyuu erga mirga dhabee addatti waggoota 4 lakkoofsiseera. Murni guyyaa guyyaatti ilmaan Oromoo qalaa jiru biltsiginnaan lixa Shaggar aanaa jalduu ganda sariitii danquu jedhamutti guyyaa dheengaddaa jechuun onkololeessa 30 2022 toora isaa sagalee irratti maanguddoo loon isaa tikfatu obbo Dirribaa Caalaa jedhamu waraanni bilisummaa Oromoo eessa jira jedhanii wayita gaafatanitti maanguddoon kunis ani waraana bilisummaa Oromoo hin argines lafa isaan jira hin beeku ittis isin geessuu hin danda'u jedhee deebiseef. Waraanni murna faashistii PP naasu tokko lammiilee isaaniif hin qabne kun hin sobda akkamittiin beektu jechuun bakka inni loon isaa tikfatu fuudhanii deemuun iddoo addaa Digaluu jedhamutti rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatan. Obbo Dirribaan abbaa ijoollee yoo ta'u maanguddoo araaraa fi nama ollaa isaa biratti kabaja guddaa qabudha jechuun jiraattonni nama kana dhabuutti gadduu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru.
Godin Bashaggar Aana Fantaallee keessatti waraanni murni biltsiginnaa hidhaaf saamichaan jiraattota dararuu ammeessan. Bal'inni isaatiif Jaal Awwi Muhammad. Waraanni faashistii Abiy Ahmed maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromootiin bakkoota hedduu keessa qubsiifaman jiraattota hidhuu, reebuu fi saamuun jiraattota dararaa jiru. Onkoloolessa 22/2022 godina Bashaggar Aana Fantaallee keessa kan qubsiifaman waraanni faashistii biltsiginnaa gandoota akka Haroo Qarsaa, Dheebit, Ilaalaa, Xuxxuuxii, Turoobadannoota, Gidaara, Dirra Sadeenii fi Gaara Diimaa keessatti hiramuun buufatanii maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo qabuun mana hidhaatti guuruun dararaa jiru. Waraanni biltsiginnaa uummata Oromoof naatoo hin qabne kun mana jiraattotaa irra deemuun horiinuuf qalaa jedhanii afaan qawween sodaachisaa oolu. Tiksitoonni barcuma Abiy Ahmed kun guyyaa qubsiifaman onkoloolessa 22/2022 irraa qabee hanga har'aatti ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman jiru isaanii mana hidhaa taasisuun cinaatti re'oota 32 jiraattota jalaa dirqiin qalachuu jiraattonni Aanaa Fantaallee arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Ilmaan Oromoo kibbaaf kibbaa Oromiyaa irraa Oromummaa isaaniitiin yakkamanii achi buutee dhabamsiifaman Moonaayizii hibbaatti hidhamanii dararamaa jiraachuun barame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan itti darqabe. Waraanni murna biltsiginnaa ilmaan Oromoo badii tokko malee qe'ee abbaa isaanii irraa qabee hidhuun dararaa, miidhaa qaamaa fi mana hidhaa baasanii achitti ajjeesuun cinatti halkan mana hidhaa baasuun manneen hidhaa maatiin argee hin gaafannetti hidhee dararaa jira. Akka kanaanis murni dararamuun uummata Oromoo isaaf gammachuu fi dheerina gadaa aangoo ta'ee itti mul'atu biltsiginnaan ilmaan Oromoo kibba Oromiyaa, godina Booranaa fi Gujii akkasumas kibba Bahaa Oromiyaa, godina Arsii lamaanii fi Baalee lamaan irraa qabanii halkan manneen hidhaa godinoota kanneenii keessaa dhabamsiisan mooraa waraana Iizii kibbaa kan Arsii lixaa aanaa Shaashamannee bakka Toogaa yookaan mooraa Irrimaa jedhamuun beekamutti hidhamanii dararamaa jiru. Mooraa Iizii kibbaa aanaa Shaashamannee bakka Toogaa jedhamutti argamu keessatti ilmaan Oromoo magaalaa Shaashamannee keessaa qabaman dabalate bakka biroo irraa fidan keessatti reebaa, halkan baasanii ajjeesaa, nyaataan adabaa fi hojii humnaa hojjechiisaa akkasumas dargaggoota keessaa fuudhanii leenjii waraanummaaf ergaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Murni kufaatiitti deemaa jiru kun ilmaan Oromoo addatti lafarraa balleessee baduuf hojjechaa waan jiruuf osoo inni saba keenya fudhatee hin badin sabni keenya tokkummaan ka'ee faashistoota dhabamsiisuu qaba jechuun maddeen dabaluun ibsaniiru. Daawwattoota hordoftoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo oduun keessa daas tokko bar 2022 guyyaa saafaaf qabanni sanii dhiyaan haa gamma sanitti himaa ture. Aggalgal qophiilaa irratti biyyoolessa Oromiyaa haafanii walitti deebinuu turtii dansa qabaadha.